abbileen basaasummaa Ameerikaa harka lafa jalaan Peentaagoonii fi hooggantoota Waashingten keessa jiraniif gabaasaa onneeraas tokko dhiyeessan. Gabaasichi akka jiram waraanni nuti baatii tokko guutuuf bombii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu itti roobsine sun Iraaniin hin dhawamsiisne. Iraan yeroo ammaa kana wiirtuuwwan Misaa'elaa lafa jalaa ishee keessaa 90% guutummaatti to'attee hojiitti deebiftee jirti. Har'a Roobii Caamsaa 13 2026 iccitiin basaasummaa saaxilamee Tiraamp rifaayisee jira. Iraan akkamitti wiirtuuwwan Misaa'elaa lafa jalaa 90% baraaruu dandeesse? Iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Waraanni qilleensaa yeroo fashalaa'u Ameerikaan malaaraa fi maraatummaan guutame tokko harkatti qabattee jirti. Addunyaan amma dhukaasa Misaa'elaa osoo hin taane waraana lafoo isa Dhokataa koomaandoon Ameerikaa dachee Faarsii keessa seenee Hanna Jaarraa raawwatuuf qophaa jiraachuu dhageessee jirti. Karoora waraanaa Har'a Yuuraaniyaamii Iraan hatuuf Xiinxala Tiraamp irraa kaa'amee jiru bal'inaan ni madaalla. Dacheen gammoojjii Arabootaa iccitii suukanneessaa kan onnee dippiloomaasii fi waraana raasu tokko saaxilaa jira. Israa'el osoo Iraaq hin beekin gammoojjii Iraaq keessatti buufata waraanaa Dhokataa ijaarrattee turti. Israa'el akkamitti buufata kana ijaarrattee iccitii isaa ni saaxila. Ragaan galaana Faarsii jalaa ba'e akka mirkaneessutti Iraan dooniiwwan bishaan jalaa xixiqqoo fi sagalee malee socho'an kanneen madda teekinooloojii Kooriyaa Kaabaarraa dhalatan ulaa Hormuz guutummaatti bobbaastee jirti. Humna Dhokataa iccitii galaana Hormuz irraasaa jiru kana yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaam shama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin abbaa giddu galeessaa inni ji'oota darban aara boombii Peentaagooniif golgaatee ture. Har'a dhugaa dhooftuu kan masaraa White House dhiphinaan rommisiisuun saaxilamee jira. Waraanni dheekkamsaa seenaa jedhamuun Ameerikaa fi Israa'el labsame. Pireezidaantii Doonaald Tiraampiin akka gootaatti Iraaniin ammoo akka biyya daaraa taatitti addunyaatti gurguramuuf yaalamaa ture. Garuu har'a Roobii Caamsaa 13 2026 gaazexaan amanamaan Ameerikaa New York Times iccitii basaasummaa isa dhumaa saaxiluun uffata sobaa Tiraamp guutummaatti ciree jira. Mee dhugaa waraanaa madaallii addunyaa garagalchuu kana ija xiinxalaan haa ilaallu. Jalqaba irratti kan saaxilame abbileen basaasummaa Ameerikaa harka lafa jalaan Peentaagoonii fi hooggantoota Waashingten keessa jiraniif gabaasaa onneeraas tokko dhiyeessan. Gabaasichi akka jira. Waraanni nuti baatii tokko guutuuf bombii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu itti roobsine sun Iraaniin hin dhawamsiisne. Iraan yeroo ammaa kana wiirtuuwwan Misaa'elaa lafa jalaa ishee keessaa 90% guutummaatti to'attee hojiitti deebiftee jirti. Mee kana xiinxalaa. Tiraamp fi ministeerri waraanaa isaa Pete Hegseth raayyaa isaa Iraan daaraa irraa Misaa'elli isaanii bittinnaa dhumateera jechuun uummata Ameerikaa gowwomsaa turan. Garuu dhugaa lafa jiru maal agarsiisa? Tokkoffaa buufataalee lafa jalaa wiirtuuwwan Misaa'elaa 90% ta'an gartokkeen yookaan guutummaatti hojjechaa jiru. Lammaffaan ulaa Hormuz wiirtuuwwan Misaa'elaa qarqara ulaa Hormuz irra jiran 33 keessaa 30 jechuunis 90% ol amma ajaja dhukaasaa eegaa jiru. Kun dooniiwwan waraana Ameerikaa 20 ol warra bishaan sanarra jiraniif kiyyoo du'aati. Sadaffaan kuusaa Misaa'elaa Iraan ammayyuu Misaa'ela ishee 70 fi Misaa'elaa konkolaatarraa furgugiifaman 70 guutummaatti of harkaa qabdi. Kun Ameerikaadhaaf salphina xiinsammuu isa dhumaati. Tiraamp dallansuudhaan Tiwiitara isaarratti gaazexaan kun sagalee eegdota warraaqsaa Iraan ta'ee jira. Kuni gantummaadha jechuun gaazexaa New York Times iyyatee jira. Garuu waariin Tiraamp dhugaa saayinsii fi saatalaayitii jijjiiruu hin danda'u. Maaliif Ameerikaan Iraaniin dhawamsiisuu dadhabde? Iccitiin isaa rakkoo baajataa fi sodaa Eeshiyaa keessa jira. Akka gabaasii gaazexaa kanaa saaxileetti Peentaagoon boombiiwwan gurguddoo gaara uran baankeer baaster gaa'in qabu. Boombii kana Iraan irratti fixuu hin barbaanne. Sababiin isaa Ameerikaan waraana guddaa Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaa wajjin dhufuuf deemuuf boombii kana qusachuu filatte. Wanti hunda caalaa Ameerikaa dhiphisuu fi addunyaa warra dhiyaa hafuura kutu garuu kasaaraa meeshaa waraanaati. Waraana kana keessatti Ameerikaan Misaa'ela Kruuzii fageenya dheeraa 1,100 ol gubdee jirti. Misaa'ela Tomahawk 1,000 ol fixxee jirti. Misaa'ela ittisaa Paatiriyootii 1,300 ol fixattee jirti.
Ameerikaan amma meeshaa malee qullaa ishee haftee warshaaleen Ameerikaa akka Lockheed Martin halkanii fi guyyaa yoo dalaganillee meeshaa dhumatee kana deebisanii bakka buusuuf waggoota isaan gaafata. Gabaasni kun madaallii addunyaa guutummaatti garagalchee jira. Tiraamp mootummaa Iraan kuffiseera jechuun yeroo dhaadatu dhugaan lafa jiru Iraan Misaa'ela ishee 70 qabattee ulaa Hormuzitti quba ishee qawweerra keessee Ameerikaa jilbeenfachiisaa jirti. Yoo Tiraamp waraana haaraa banee Ameerikaan meeshaa itti loltu dhabde Iraan ammoo Misaa'ela lafa jalaa dachee Ameerikaa fi Israa'elitti roobsuuf qophiidha. Waraanni qilleensaa yeroo fashalaa'u Ameerikaan malaaraa fi maraatummaan guutame tokko harkatti qabdee jirti. Addunyaan amma dhukaasa Misaa'elaa osoo hin taane waraana lafoo isa dhokataa Komandoon Ameerikaa dachee Faarsii keessa seenee Hanna Jaarraa raawwatuuf qophaa'aa jiru dhageessee jirti. Karoora waraanaa xaxamaa Tiraamp kanaan haaxiinxallu. Waraana guyyoota 40 darbee keessatti Ameerikaa fi Israa'el xiyyaarota ammayyaawaa fi boombiiwwan gaara uraan baankeera baasara fayyadamanii wiirtuuwwan niwukileeraa Iraan barbadeessuuf yaalanii guutummaatti fashalaa'anii jiru. Dhagaan giraanaayitii uumamaa dachee Iraan teekinooloojii warra dhiyaa jilbeenfachiisee jira. Mariin dippiloomaasiis gufatee jira. Yeroo kana pireezidaantiin Doonaald Tiraamp tarkaanfii seenaa waraanaa keessatti gootummaa yookaan of ajjeesuu jedhamee galmaa'uu danda'u tokko filatee jira. Akka gaazexaan amanamaan The Washington Post saaxileetti Pentaagoon karoora waraanaa haaraa minjaala Tiraamp irra kaa'ee jira. Karoorri kun xiyyaara boombii darbachuu osoo hin taane komaandoo humna addaa Ameerikaa dachee Iraan keessatti buusuun gara holqaawwan lafa jalaa sanaa cabsanii seenanii Yuuraaniyaamii 60 qulqullaa'e kiloogiraama 450 olii ta'u sanaa humnaan hatanii baasuudha. Mee dubbii kana ija sammuutiin ilaala. Kuni dalagaa salphaa miti. Komaandoon Ameerikaa dachee diinaa keessa seenuu meeshaa ijaarsaa fi qotiinsaa gurguddaa fiduun dhagaa cabsanii gadi seenuu Yuuraaniyaamii baay'ee ulfaataa fi raadiyooaktiivitii kanaan qixxeeffachuun daandii xiyyaaraa yeroo gammoojjii keessatti ijaaruun xiyyaaraa fe'umsaatiin fe'anii ba'uu gaafata. Kuni taphaa fiilmii Hooliwuudii fakkaata. Garuu Tiraampiif filannoo dhumaati. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu garuu deebii Iraanidha. Tiraamp ofuma isaatiif dhugaa tokko saaxilee jira. Jalqaba irratti Iraan kottaa wiirtuuwwan keenya eegumsa isaa isinitti agarsiisna jechuun Ameerikaa gowwoomsitee turte. Sana booda garuu ija Tiraamp keessa ilaaluun Yuuraaniyaamii kana feetu yoo ta'e oftanii ofii keessanii fudhachuudha jetti. Kuni taphaa xiinsammuu isa dhumaati. Iraan dacheen kun qabrii komaandoo keessanii ta'uu yoo feete kottaa seenaa jechaa jirti. Dhimma kanarratti gama Iraaniin dhugaan lafa jiru maalidha? Miseensa paarlaamaa Iraan Kaamraan Gaazaanfariin dhugaa dhokataa kana uummata addunyaatti ifa baasee jira. Inni akka jedhutti waraanni kun hin dhaabbanne Ameerikaa fi Israa'el marii nagaatiin dhugoomsuuf yaala. Lafa jalaan garuu duula waraanaa bal'aa nurratti banuuf qophaa'aa jiru jedha. Akka Gaazaanfariin saaxileetti Ameerikaan Yuuraaniyaamii qofa osoo hin taane odoloota Iraan kanneen kibbaa galaana Faarsii keessa jiran to'achuuf abjootaa jirti. Kuni waraana qilleensaarraa gara waraana lafootti ce'uusaa mirkaneessa. Gaazaanfariin itti ufuun ulaagaalee Ameerikaa tuffii guutuun uffisee jira. Yuuraaniyaamii qulqulleessuu dhaabuun Yuuraaniyaamii biyyaa baasuun mormitoota gargaaruu dhaabuun kun hundi abjuu guyyaa keessaati. Gonkumaa hin fudhannu jedha. Dabalataan waraanni galaanaa ammayyuu deemaa akka jiru mirkaneesse. Nuti haala waraanaa keessa jirra. Torban darbeeyyuu dooniiwwan Ameerikaa wajjin bishaan irratti wal rukunneerra jechuun nagaa warri dhiyaa odeessuun soba ta'uu ifa godhee jira. Dacheen gammoojjii Arabootaa iccitii suukanneessaa kanoonni dippiloomaasii fi waraana raasuu tokko saaxilaa jira. Waraanni ammayyaawaa inni Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduutti adeemsifame waraana qilleensaa fi Misaa'elaa qofaa akka hin taane addunyaan barattee jirti. Inni waraana basaasummaa, waraana dachee ormaa dhuunfachuu fi waraana shira dhokataati. Har'a addunyaan dhugaa dhooftuu kan biyyaa of dandeessu tokko salphisuu fi of tuulummaa Israa'el saaxilu tokko dhageessee jirti. Israa'el osoo Iraaq hin beekin gammoojjii Iraaq keessatti buufata waraanaa dhokataa ijaarrattee turti. Meeshaa waraanaa fi salphina dippiloomaasii kana bal'inaan haa ilaallu. Waggoota dheeraaf dhaabbanni basaasummaa Israa'elii fi raayyaan ittisaa Israa'el harki keenya iddoo hundumaa ni dhaqqabaa jechuun dhaadatu turan. Garuu waraana guyyoota 40 darbe sana keessatti eessaa fi akkamitti akka isaan Iraaniin waraanaa turan iccitii ture. Hanga gaazexaan Ameerikaa Wall Street Journalii fi gaazexaan Israa'el maariif dhugaa kanaam ifatti baasanitti waajjirri qorannoo waraanaa Israa'el oduu kanaam ukkaamsee qabee ture. Akka ragaan beekuun saaxileetti yeroo waraanni eegaluun Israa'el eeyyamaa fi gargaarsa Ameerikaatiin dachee Iraaq biyya guddittii Arabaa ishee daangaa Iraan wajjin qabdu keessaa buufata waraanaa dhokataa ijaarratte. Buufanni kun dunkaana yeroof dhaabbate miti. Inni wiirtuu loojistiikii cimaa iddoo qubannaa komaandoo Israa'el waraana qilleensaa kutaa 7ffaa ta'anii iddoo xiyyaaronni madaan itti suphamanii fi
wanta hunda caalaa immoo wiirtuu yaalaa ammayyaawaa of keessaa kan qabu ture. Israa'el yoo paayileetiin yookaan komaandoon keenya dachee Iraanitti madaa'e yookiin kufee Iraan irraa fageenya dhiyootti yaaluu qabna jechuun of qopheessitee turte. Kuni of tolummaa waraanaa isa xumuraati. Biyya Oromaa keessatti osoo mootummaan biyyattiin beekin hospitaala waraanaa fi buufata xiyyaaraa ijaaruun garuu uumamnii fi dacheen abbaa giddu galeessaa of tolummaa teekinooloojii warra dhiyaa jilbeenfachiisuu sirriitti beekti. Israa'el teekinooloojii raadarii ammayyaawaatiin ijaaramtus gammoojjii Iraaq keessatti salphina seena qabeessaa dhandhamte. Gabaasichi ifa godhetti yeroo dolli waraanaa kun xumuramuutti jiru obomboleetti cirracha hamaan tokko gammoojjii kanatti ka'e. Helikopteroonni waraanaa Israa'el lama kanneen komaandoo fe'anii ka'uuf yaalan iji paayilettoota cirrachaan jaame. Paayilettiin inni tokko xiyyaara isaa lafarraa qubachiisuuf yeroo yaalu dogoggora uumeen helikopterii isaa lammaffaa rukute. Meeqanaam ija sammuutiin haa ilaallu. Komaandoon Israa'el warri Iraaniin barbadeessinaa jedhanii leellifaman gammoojjii Iraaq keessatti ofuma isaaniitii warra rukutanii caccaban. Osoo diinni tokko rasaasa ittiin dhukaasin uumamni dachee sana meeshaa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu daaraa godhe Israa'el dhiphatte. Halkanuma sana gara buufata xiyyaaraa Teelnoof Israa'elitti deebiste. Kuni kasaaraa teekinooloojii qofa osoo hin taane kufaatii waraanaati. Amma ija keenya gara Baagdaadiitti haa deebisnu. Oduun kun yeroo mootummaan Iraaq uffata salfii fi qaanii uffatee mootummaan tokko biyya abbaa biyyummaa qabdudha jedhee of waamam. Garuu dachee isaa gammoojjii isaa ija isaa jala Israa'el buufata waraanaa yeroo ijaarrattu hin beeku taanaan mootummaa osoo hin taane waardiyyaa rafedha. Ministeerri isaa Iraaq salphina qanaam uummata isaarraa dhoksuuf jecha ibsa ariifachiisaa baasee gammoojjiin Najaf guutummaatti to'annoo keenya jala jiru. Oduun buufata Dhokataa Israa'el jedhamu soba miidiyaalee hawaasaatiin jechuun labse. Garuu jechi ministeerichaa uummata Iraaqis ta'e addunyaa hin amansiisne. Ragaan kanaa immoo ofuma dachee Iraaq keessaa dhufe. Humni Hashdi al-Shaabii gareen hidhattoota Iraaq warra Iraan waliin hidhata qabanii fi dhiibbaa guddaa Iraaq keessaa qaban ibsa mootummaa dhiisee duula waraanaa ofiisaa labse. Jeneraal Ali Al-Hamdaanii ajajaan Hashdi al-Shaabii loltoota isaa qabatee gammoojjii Najafii fi Karbalaa keessaa kiiloomeetira 70 seenuun sakatta'insa eegale. Meexiin xalaam yoo buufanni Israa'el hin jiru ta'e maaliif Hashdi al-Shaabiin duula waraanaa guddicha akkasii gammoojjii kana keessatti labsa? Dhugaan jiru mootummaan Iraaq dadhabina isaa dhoksuuf sobaa jira. Hidhattoonni Iraaniin deeggaran garuu Israa'el dachee keenya xureessiteetti dhagaa fi caccabaa xiyyaaraa yookaan buufataa ni barbaanna jechuun dachee kana qotaa jiru. Addunyaan ammaa waraanni waraqaa irratti dhaabbatuyyuu iccitii fi shira dhokataa lafa jalaa uumamaa jiru kanaan dacheen Arabootaa fi Faars ammayyuu bobaa dhukaasaa akka taatee fi yeroo kamiyyuu ibidda dha'uu akka danda'u dhagaa qabatamaa ijaan argaa jirti. Yeroo ajajoonni koomaandii giddugaleessa Ameerikaa samii fi daangaa galaanaa to'anneerraa jechuun dhiibbaa dippiloomaasii fi dinagdee Islaamabaad keessatti hiriirsuuf yaalan Iraan ammoo dhoksaatti eekamsa bishaan jalaa sa'oonni peentaagoon cabsu tokko ulaa Hormuz keessaa hiriirsitee jirti. Meexabaa waraanaa Dhokataa ijaarsa madaallii hin qabnee fi michummaa dhiigaa Eeshiyaa ba'aa fi giddugaleessaa walitti dhukanaa haa ilaallu. Ulaan Hormuz bakka guyyaatti dooniiwwan daldalaa fi boba'aa gurguddoon dhibbaan lakkaa'aman irra darban bishaan baay'ee dhiphaa gadi fageenya xiqqaa qabuu fi sagalee wacaa dooniiwwaniin guutamedha. Ameerikaan dooniiwwan bishaan jalaa niwukileera gurguddoo fi doolaara biiliyoonaan lakkaa'aman qabdi. Garuu bishaan dhiphaa fi wacaan guutame akkasii keessatti teekinooloojiin Ameerikaa inni ammayyaawaan guutummaatti iji isaa jaamee urrii isaas ni duuda. Iraan dhugaa ji'oogiraafii kana waggoota 20 dura sirriitti dubbistee jirti. Furmaan Iraan akkas ture. Meeshaa gurguddaa warra dhiyaa dura dhaabbachuuf wantoota bishaanii qopheessu. Har'a ragaan bishaan Faars jalaa ba'e akka mirkaneessutti Iraan dooniiwwan bishaan jalaa xixiqqoo fi sagalee malee socho'an kanneen madda teekinooloojii Kooriyaa Kaabaarraa dhalatan ulaa Hormuz guutummaatti bobbaasee jirti. Iccitiin kun eessaa dhufe? Seenaa duuba deebinee yoo ilaalle bara 1980 keessaa yeroo warri dhiyaa Iraaniin ugguranii dhabamsiisuuf yaalan Kooriyaan Kaabaa obbolummaa dhugaa agarsiisuun teekinooloojii waraanaa isheef qoddee turte. Bara 1990 fi bara 2000 keessaa Iraan dooniiwwan bishaan jalaa gosa yoonoo jedhamu Kooriyaa Kaabaarraa bitatte. Sana booda injiinaroonni Iraan teekinooloojii kana diiganii qorachuun doonii ofii isaanii kan Qaadir jedhamu ofumaan oomishuu eegalan. Qaadir kun foon isaa Faarsiyaa ta'u malee lafeen isaa fi dhiigni isaa Kooriyaa Kaabaati. Humna doonii Dhokataa kanaa haa xiinxallu. Dooniin Qaadir ulfaatina toonii 120 qofa qabdi. Namoota 7 qofa baatti garuu dandeettiin ishee sammuu namaa raasa. Dooniin kun buufatarraa kaatee bishaan jala seentee qophii waraanaaf ta'uuf sekoondii 30 qofa ishee fudhata. Yeroo muddamaa keessatti ija diinaa jala miliquuf
saffisa kanaa olii hin jiru. Iraan dooniiwwan kana 20 ol akka of harkaa qabdu tilmaamama. Dooniiwwan xixiqqoon kunneen bishaan jala dhokatanii maal hojjetu? Tokkoffaa boombii bishaan jala. Daandii daldalaa ulaa Hormuz irratti dhoksaatti boombii facaasuun doonii waraanaa yookaan bobaa Ameerikaa kamiyyuu bishaan jalatti awwaaluu danda'u. Lammaffaan torbeedoo fi misaa'ilaa. Dooniiwwan kunneen torbeedoo gurguddoo akka Valfajirii fi torbeedoo saffisaa sagalee walitti bishaan keessa fiigu Huut kan teekinooloojii Raashiyaa Shaakvaal irraa dhufeen dhukaasuu danda'u. Dabalataan bishaanuma jala ta'anii misaa'ilota farra doonii kanneen akka Jaaskituu fi Nasirwaan samiitti furguggisuun doonii Ameerikaa samii fi bishaan jalaan wal qabsiisanii rukutu. Pentaagoon keessatti jeneraalota Ameerikaa dhimma kana qosaatti hin fudhatan. Ragaa hulaa Hormuz keessatti Qaatarii fi Yoonoon Kooriyaa kaabaa dhugumaan doonii Tiraamp bishaanitti dhidhimsuuf qophiidha. Walumaa galatti waraanni abbaa giddu galeessaa kun waraana qilleensaa fi dachee qofa osoo hin taane waraana bishaan jalaa isaa ijaaraa dariitiin hin mul'anne ta'ee jira. Ameerikaan doolaara biiliyoona 1.5 tiriliyoonaan baaftee xiyyaara F-47 ijaaruuf yeroo fiigdu. Iraanii fi Kooriyaan kaabaa immoo hantuuta bishaanii doolaara miiliyoona muraasaan ijaaramaniin of tuulummaa warra dhiyaa bishaan jalatti awwaaluuf harka wal qabatanii jiru. Addunyaan amma yoo Tiraamp Islaamabaaditti mallatteessuu dide misaa'ilonni Jaaskituu bishaan jalaa dhu'anii doonii waraanaa Ameerikaa akkamitti akka qabrii qalaanatti geessan hafuura qabattee eegaa jirti. Diinni ijaan mul'atu ni qolatama. Diina bishaan jalaa sagalee hin qabne hordofuun garuu Pentaagoniin aarsaa qaalii kafalsiisa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa qaqqabuuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Akka xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.